Ashanana jirtu ya jare. Barri bara odut. Naga kesali. Akan bakka duf bu'ee dhufe dhaabbata tokko. Dhaabbatichi waamee jedhama. Waamee jechuun gabaa jiru. Waldaa Machooftota Itoophiyaa. Waldaan keenya barana bu'aa cululuqaa argamsiise. Utuu koronaan mataarraa nuyyuu. Utuu qawween mataarraa nuyyuu. Nama dhugaatiin Machooftoonni 17 guddinu. Yeroo maaliiti? Yeroo oduuti. Amma oduu dhaggeeffanna. Hayaataan dhaggeeffanna. Reediyoon biyya kanaa kabaja qaba. Mitiiree. Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Amma yeroo oduuti. Dhuguma yeroo oduuti raagaa jenne. Oduu waliin ane Tamasgeen Bayyaneete. Tamee beektu isa bara boo'ee nu boonsiseera. Gadi tamee qaattil. Biyyoota addunyaa kanarraa lammiilee ishee baay'ee gammachiisuun beekaman keessa Itoophiyaan sadarkaa arfaffaa irratti argamu isheetu himame. Ameerikaa, Siwiidinii fi Norweetti aanuudhaan sadarkaa arfaffaa irratti argamtis jedhameera. Babal'ina oduu kanaaf tola eebbisa. Amerikaatti maalaannan utuu battaan iyyuu Somaaliyaa Sooriyaa taane. Baay'eedha dhigan. Gammachuu maali qabdan jedhan? Maal gammachuu kuni uffata Booranaa beelaan wajjinaa horiidhaan taa'oo lagaaffiin go'anam. Moo uummata isa Wallaggaadhaan manni irratti gubatee buqqaaruu ilaallataa seenuun gaaffii qaba. Booddee si deebisa. Baay'een isaa ulfaataadha. Harka walitti rukutanii birrii as keessa keessaniitu booda nyaata nuuf iddoo biraatti. Gammachuu tokkoof arfaffaa ramamaa ta'e. Mee ta'u mee warra odeessu dhaggeeffanname galatoomi baay'ee. Galata. Ada manaa kootaa ishee dhungannaa akkasii har'an arge. Baay'ee waan ajaa'iba. Hirree kaamiriidha. Mee ammas oduu dhaggeeffanname itti fufne. Odeessi mee Tamasgeen Bayyanaa. Oduu biyya alaatiin immoo Raashiyaan Yukireeniin weeraruutu himame. Baga weerarte. Pirezidaantiin Yukireen wareegama barbaachisu biyya keenya keessatti kaffalla malee biyya gadhiisnee hin deemnus jedhaniiru. Pirezidaantii garaa kutataa. Biyya koorratti wareegama malee dhiiseen deemuu edee kan waraanatti dhiite pirezidaantii tokkoon beeka. Eenyudha beektu? Mangistuu Hayilamaariyaam. Raashiyaan Yukireenii weerartee dhiistee maallaqa ishee hamma mana dhugaatii keenyatti hin bu'initti. Maali weeraruu kun hin jedhu adhiyoo kana mana dhugaatii keenya bira namicha tokko jiru. Oromoon Addis Ababaa nu jalaa weeraree jedhe. Maqaan abbaasaa badhaaniidha maqaan namichaan beeku. Maali?
Siluma yeroo maqaan abbaa badhaadhee ta'e shakkee wanti jira. Waan tokko ganaadha wanti hundumtu. Hin weerartanii nuun jedhu. Giixxiif goonee weerarra. Daadhii keenya to'a itti gochaa weeraraa deemnu. Biyya abbaa keenyaati eenyu abbaa ishee nu dhoowwarre. Maal ani kan Oromooti hundumti isaa. Waan sirriifu kan Oromooti. Waamee kan hundeesse Oromoodha. Kunoo nutu keessaa hooggansaa machaa'aa jira. Kanaafi anamma qabeenya Oromoo daangaan qabu. Dhugaa dubbachuudha. Ammas Addis Ababaa jiran kana Finfinneedhaan inni itti falmin. Haadha ishee achi deebisanii bararaadha jedhan. Ani immoo bararaa humtuu Oromoodhaan jedhe. Bara haaraa isa jedhu irraa dhufee. Waan tokko. Wanti kan Oromoo taane hin jiru biyya lafaa kana. Kan isin waaqi garaa gurraacha mataa isaa kan Oromooti. Ela achi haa fudhatanii. Ela durii bara jaarraa 16 keessa Oromoon akka kana dhugaatiin hin dhufi iddoo tokko taa'ee dhugu yeroos hin deema ture. Utuma deemu akkas gara gaanfa Afrikaa kanarratti deemu biyya wayii argan. Achi booddee Somaaliyaa jedhan. Maal jedhani ree? Somaaliyaa jedhan. Somaaliyaa kan eenyutu jechuudha? Kan Oromooti. Beekaanis tooraan deebi'a gaaffiin keenya jenne malee amma Somaaliyaatti deema. Maal qoosti jarri jedha. Ilmi badhaanee maal qoosti jedha. Elaa kana qofa min akkas gara Aksuum kana beeka warra mana dhugaatiitti nan hima. Siidaa Aksuumii kan dhaabe Oromoodha. Waan tokko gaaffii kan hin qabu. Nutu dhaabee achi as deebi'ee mana dhugaatii jirra amma kun. Achi turee manii kun akkas reettii baay'ee argani. Garanaan immoo hoolaa baay'ee argani. Achi keessaa tokko dabballee tokko jira sirna gadaa keessa. Dabballeen immoo dura bu'uu baay'isa miti akkuma beektan. Achi dabballee kun reettii kana hirruu ho'edhe. Achi abbaan gadaa eeyyee reettii hiraa jedhe. Achumaan Eertiriyaa jedhanigaa. Achumaan Eertiraa kan eenyuuti? Kan Oromooti. Jirra deemsisani. Maal kana qofa? Akkas deemani gara dhiyaa Afrikaa. Gaafa dhaqani warri dhiyaa Afrikaa kun nama ta'anii waan biraa ta'anii hin beeku. Isuma argu Oromoon tokko maali kuni? Achumaan maali jedhanii biyyicha moggaasan. Maali kan eenyuuti ree? Kan Oromooti. Achumarra deema. Oromoon hin dhaabbanne yeroo baay'ee deemaa ture. Isa amma deebinee naannoo tokkotti gallee teenye miti. Afrikaana keenya ture yeroos. Achi booddee utuma deemutti abbaan gadaa lafa boqotu dhabeetu mana naa ijaara. Maal jettane naa ijaariyaa jedhe. Naayijeeriyaa jedhani gaachuma. Maal godhu ree? Maal godhu? Naayijeeriyaa kan eenyuuti? Kan Oromooti. Mana ijaareetu abbaan gadaa akkastu dhaabatu haadhi siiqqeen tokko siiqqee ishee qabattee dhufte. Gaafa siiqqee ishee qabattee dhuftu seenii hiyyette haadhi siiqqee. Galii hiyyette Seneegaalii hiyyette achuma. Achumarra Senegaalii jedhaniga. Senegaal kan eenyuuti? Kan Oromooti. Heera mootummaa naannoo Oromiyaarra qullicha jedhee taa'ee jira. Kanadha. Achi booddee sadeemu Senegaalii keessa amma taphataa tokko jira. Maaneedha. Taphataa maaneedha. Nama keenya. Badaa. Nama keenya jaallattanis. Nama keenyadha maanee. Ofirraan deebinaa. Nama keenyadha. Akka waldaa waametti sponsora gochuu yaadaa jira nuti. Maanee kun maal ta'a haadha isaatuu faranjii tokko wajjin jaalala jalqaba. Achi faranjii kana wajjin waan godhanii ji'a 9 lammaffaa sa'aatii 6tti mucaan gurraachi tokko dhalata. Isaan kan eeganii mucaa xiqqoo fuula ifaati mucaa gurraachi gaafa dhaabatu hundumtuu mana keessa dhaabbate. Maanni tuma jedhanii maanee ta'ee hafee mucaan. Maanee kan eenyuuti? Kan Oromooti. Akkeenya hundumtuu akkeenya. Waan jedhani kan keenya. Waa'ee Senegaalii deeggardaa soomna mana dhugaatii. Taphattoonni Itoophiyaa dhaqaniitu mo'amanii galanii jedhan. Maalirraa eegdan sinsila?
Dhugaadha taphattoonni keenya baay'ee taphatan. Asii achi gara goolii isaaniitti baay'ee taphatu. Dhugaadha. Annaani goolii egaa Itoophiyaa baay'ee jaallatu taphattoonni keenya. Isa gashuudha kan dhiisaniitti kan. Isa Itoophiyaa goolii tokko gashii ta'edha egaa. Mana dhugaatii raasoo akka hamee wayii. Akka nama beekaa ta'e hin beekanii na biratti hamatu jara. Achi booddee isa yoo Oromootu gashe malee biyyi kun kuftee turtee jedhan. Ay Oromoo. Achi booddee ani moo dhiisaa wanta kana na farsinaan qorannaan jedhe. Akka nama saayinsii fi teekinooloojii tamanuu tokkootti. Gaafan qoradhu goolee gaan Itoophiyaan goolee afur dhugees Oromoo ta'e arga. Elaamee haasabana. Nuti kalees gashineesi wantichi Oromoo malaallata. Kala miira keenya ilaalaa itti adeemuutu gaariidha. Dudduuba biyya kanaas fuuldura biyya kanaas kan jiru eenyudha? Oromoodha. Kanan jedhan. Amma tamasgeenitti deebinaa jechuudha. Tamasgeenaa seeni. Egaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kan haga ammaa kanatti turedha. Mee oduu keenya xumuruun durammoo wallee tokkoon isin afeera. Walleen kun yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee kan faarfamaa jirudha. Waliin bashannanee walitti deebina. Haa ta'u bashannana wallee wajjin wallee baay'ee jaalladha. Erga dheeratti nagante malee. Haasaa sin afeerra moo sirba sin afeerra jedhanii. Maaltu garaa nama madeessa? Sagalee ishee garaa nama madeessa anaan. Ay aartii Oromoo akkasitti abbaa argite gudee damtaa maaloo. Mee jedhame waatu jira. Daawwattoota keenya weellistuu wal adeemtuun kuni sirba bareedaa kana yeroo gadhiiftuu interviyuu miidiyaa tokkoof kenniteen hojii kanaaf fakkeenya guddaa kan naaf ta'e aartistii Andu'aalem Gosaa guddaan galateeffadha jetteetti. Achiidha Andu'aalem dhimma kana irratti ibsa gabaabaa barbaanna. Yaada dhuunfaa ishee kan kennite aartistiin kuni gabbarrii haafus jetteetti. Isheedha abbaan dubbii. Gabbarri haafootee sirbi keessa haafu nuyi warra dhiiraa immoo fuudhuun isaa haafuu jennee ragaachumaan.